abjuutaa waan kennamat. Nagaan waaqayyoo keenya hunduma keessaniif haa ta'u. Waldaan Leenca Yihudaa Reheeboot magaalaa Bishooftuutti argamu sagantaa torbanii guyyaa roobii fi sagantaa guyyaa sanbata guddaa tamsaasa kallattii toora televiizyinii mo'aatiin dabarsuu waan eegalee fi wiixata yeroo hundaa sa'aatii 12 hanga sa'aatii 1tti nu hordofaa. Namni waaqayyoo hundeessaa fi abbaan mul'ata waldichaa ergamaa Darajjee Bashaa harki waaqayyoo karaa isaanii wanta dinqisiisaa hojjetee dhukkubaa fi hidhaa garaa keessa kan jirani waan tajaajilanii fi toora sagantaa keenyaa kana hordofaa nu du'adha. Mucaakee duudaa uumamaati. Dhalatee makee asila amiin jedhi. Amiin. Amantoota dhuunfaadhaan nama waaqayyoo ergamaa Darajjee Bashaa kadhachiifachuudhaaf Bishooftuu fi biyyoota garaa irraa dhufanii fi gaazexaawusii qulqullinaaf sadarkaa isaa eeggate kunoo eegallee jirra. Namootni hidhaadhaaf dhukkuba garaa keessa jiranii dhufanii hiikumsa argatanii jiru. Kottaa mana abbaa keessaniitti fayyaa. Teessoon keenya magaalaa Bishooftuu ganda Dirree Jiituu daandii Finfinnee irraa dhufu Geetsheet irraa harka mirgaa meetira 500 ol darbee argama. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9914335 Waldaan Leenca Yihudaa Reheeboot Bishooftuu.